Ashama jirra jirtu hordoftoota koo nagaa qabdu baga jiraatanii anillee nagaa kooti isiniin jedha. Har'a jechuudha Play Store'n keessan appii isinii buusuu didaa yookiin isiniif dalaguu didaa guute isiniin jedha jechuudha. Play Store kana dhiistanii Play Store kana kan fakkaatu Play Store'n biraa waan jiruuf jechuudha. Applicationii biraa keessaa appii barbaadan buufachuu dandeessu. Kanaaf appii sana isinitti agarsiisaa bakka buufattanillee akkuma Play Store applicationii garaagaraa qaba. Kanaaf appii barbaadan achi keessa buufachuu dandeessu jechuudha. Warri inni kun isiniif hin hojjenne yookiin appii isinii buusuu didu isa biraa keessaa akkamitti akka buufachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Appii sana bakka argattanis isinitti agarsiisa jechuudha. Play Store keessa waan hin jirreef aga dhumaatti na hordofa. Warroonni haaraa gara YouTube koo dhuftan iddoo kanarratti subscribe godhaa mallattoo ishii kana tuqxan ol kan jetturra godhaadha. Sanaa booda barnoonni ana asirratti gadhiisu guyyaa guyyaan sin bira ga'a jechuudha. Asirratti waa'ee barnootaan gadhiisa waan ta'eef haala kana subscribe godhatanii akka barnoonni koo sin bira ga'u gochuu dandeessu jechuudha. Barnoota haga ammatti sin darbe argachuuf iddoo viidiyoo jettu kana tuqxu jechuudha. As gubbaarraa piroofilii koo jala. Sanaa booda barnoota garaagaraa as keessaa argachuu dandeessu. Seenaa irraa baradhaa sin jedha. Viidiyoolee hedduu jira. Seenaa irraa baradhaa sin jedha. Viidiyoo koo like godhaa anallee ni jajjabeessa. Namoonni biraallee akka irraa arganii baratan godha waan ta'eef viidiyoo koo like gochuu hin dagatinaa sin jedha. Gara barumsaatti sin dabarsa. Appii kana appii suni isa kana jechuudha. Applicationota danuu keessa jira isa kana. Appii kana Play Store keessaa miti kan argattanii. Chrome keessaa argattu jechuudha. Chrome kana silkiin kamuun qabaas keessaa argattu as keessa seenna. Isinitti agarsiisuun malee an appicha buufadheen qabaachuudha itti fayyadamaan jira. Sana booda iddoo mallattoo sarchii tanarratti as gubbaarra tuqxanii asirratti katabdu jechuudha. As gubbaarratti ka gootu. Sana booda akkasitti isiniif fidaa achirra tuqxu jechuudha. Akkuma argitan appii suni isa kanaa jechuudha. Achirra tuqxu liinkii isaarra. Yeroo kanatti fiddan iddoo kanarratti download kan jedhu ni jira. Akkuma argitan appilikeeshinoota hedduu of keessaa qaba jechuudha. Achirra tuqxan isiniif buusaa jechuudha. Suutadhee isinii buusaa. Wanti Wi-Fi keessan dafee hojjete isinii buusuu danda'a. Sana booda qasidhee isinii buusaa. Yeroo isinii buusu gubbaa kanarraan isinii buusaa jechuudha. Asirra gadi buttanii ilaallachuu dandeessu. Haala kanaan iddoo download gootu anamma naaf hin bu'u maaliif buufadheen jira waan ta'eef keessa seenii akkan keessa seenuuf na eeyyamaa jechuudha. Kanaaf download kan jedhu kanarra tuqxanii buufachuu dandeessu jechuudha. Isinii gala jedhee yaada. Akkasitti download kan jedhu tuqxanii anamma keessa na seessisa waan ta'eef buufadheen qaba. Kanaaf akkaataatti fayyadama isaa isinitti agarsiisa. Sana booda appichi sun haala kanaan yeroo isinii bu'ee keessa seentu waa biraa isin gaafatu eeyyama qofa isin gaafata alloo gootu jechuudha. Inni bantanii isaanii gaddaa amma banatti kuni beeksisaa askii tuqxanii ofirraa balleessitu. Yeroo haala kanaan bane jechuudha. Iddoo kana kunuu mallattoo sarchii tanarratti applicationota barreessitu waan buufachuu barbaaddan sana jechuudha. Amma achirra hoo tuqnoo sana hordofa. Ergaala kanaan isinii baasee booda jechuudha. As gubbaarratti appii buufachuu barbaaddan sana barreessitu jechuudha. Ifama duubatti naaf deebi'i. Meefa keenya Facebookiitti xaafaa. Facebookii buufachuu barbaaddan haala kanaan itti katabdu. Sana booda iddoo sarchii tanarra tuqxu. Mallattoo ishii kanarra tuqxu. Akkuma argitan kunoo jechuudha appilikeeshinoota baay'ee fidaa jechuudha. Jalatti appii barbaaddan sanaan amma Facebookii waan buufadhee jiru toppiin jedhee keesseenaa yoo Facebookii waa barbaaddan messengerii update godha haaromsuu fi yoommoo hin qabaanne appilikeeshinoota as keessaa install gootu jechuudha. Buufachuuf kunoo install jedha. Open jedha. Wantoota qabdanii open siniin jedha. Seenaa jedha. Sana booda appii buufachuu barbaaddan immoo install kan jedhu kana tuqxanii fuuldura isaa buufachuu dandeessu jechuudha. Appii as keessa ka barbaadanii
Facebook qofa miti waa barbaadan as keessa argachuu dandeessu akkuma Play Store jechuudha. Kanaaf isa kanatti fayyadama warra Play Store isiniif dalaguu dide isiniin jedha Play Store sana immoo akkamitti akka qulleeffachuu dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf Play Store isa kana akkamitti akka qulleeffachuu akkamitti akka isiniif buusuu danda'u kana durallee isinitti agarsiisan ture. Kanaaf settingii keesseentu erga settingii keesseentanii akkanatti yeroo isinii fidee happis kan jedhu kun iddoo kanarra ni jiraachira tuqxu. Obsaan eeggadha. Yeroo haala kanaas isinii fidee appii barbaadan qulleessuu dandeessu jechuudha. As keessaa appilikeeshinoota qulleessuu barbaadan fakkeenyaaf TikTokii, Facebookii, Imo koodii sin gaafata. TikTokiin amma yoo balleessitan dingata yoo irra tuqxan keessa qulleessitan sin gaafata jechuudha. Kan akkasiin irratti hin tuqina. Facebookii yoo paaswoordii isaa beektan malee irra jalaan tuqinadha. Kanaas isiniin jedha appilikeeshinoota qulleessuu barbaadda san irra gadi tuqxu mee kaalkuleetir kan jedhu kanaan tuqa. Sana booda iddoo kanarratti storage kan jedhu hunni jiraachira tuqxu. Sana booda clear data fi cache clean kan jedhu kanarra tuqxu. Clean data kan jedhu kanarra tuqxu. Clear. Amma as keessaa ni qullaataa jechuudha. Qoshashonni as keessaa ni qullaa'aa jechuudha. Kanaaf appii barbaadan galarii irras tuquu dandeessu suura tokko sin jala hin balleessu jechuudha. Sana booda storage kan jedhu kana tuqxu. Sana booda clear data kan jedhu kana tuqxu okay gootu. Akkuma argitan keessaa qullaa'aa jechuudha. Maaliif storage meegabiin moobaayilii keessan illee isinii bu'aa Play Store keessan illee isinii buusuu danda'a jechuudha. Play Store irras tuqxanii akkuma argitan storage kan jedhu tuqxan clear data kan jedhu tuqxu. Sana booda keessaa isinii qannasaa jechuudha isinii buusaa. Haala kanaanis itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Facebook irratti wantoota akkasii paaswoordii isaa beektan malee ganaa keessa isin seesisu keessa waan ta'eef akkasittiin qulleeffachuu dandeessu isiniin jedha appilikeeshinoota barbaaddan. Amma Play Storeen kun waan qannasii keessaa qulqullaa'aa jiruuf ni buusaa jechuudha. Toon dhaqee buusee wantoota keessaa buusuu barbaadu haala kanaan keessa qannasiisuu dandeessu jechuudha. Akkasitti sirreeffadhaa isiniin jedha akkasiniif galoodiin qabaa. Yoo isinitti tole barnoota kana share waliif godhaa irraa fayyadamaa viidiyoo like godhaa yoo yaada qabaattan koomentii naa barreessaa isiniin jedha. Kana fakkaataa barnoonni aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.